Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii ijoollee Oromoo maratti keessanuu warri salaamtaa deebisuu hin dandeenyes akkam jirtaniin isiniin jaa. Arramii aappii ajaa'ibaa tokkoon isinii qabadhee dhufe sanis maal yoo jettan salphuma jechaadha. Yeroo dalaynu jechaadha osoo waa takka nun gaafanne jechaadha daataa keenya qofa bannee bonosii guyyatti waan nu kennuu jira. Giiftii kanuma kannaa jechaadha. Haa dalaynu malee san fudhanna san gizee irratti kilik goone jechaadha. Baskaa nuu lakkaawa sossoo'insa nuti sossoonuun yeroo dalaynu namni kamuu ni sosso'a. Baskaa silkii ta'e daataa bantee yoo si jeetu taate saayilantiif irraa goote kiisha keessa kaa'achuu qofaa si barbaachisa malee waan biraatii miti jecha ka gootu. Aappiin sanis maal yoo jettan sweet coin jaama isiniin agarsiisa isarraa akka gabbuufattan. Hayyee aappiin kana kaasirraa kana jechaadha. Anamma eegaan gabbuufadhe jecha eegaan itti fayyadamuu eegale guyyaa afur irratti jecha guyyaa 3 no arra guyyaa 5 waaniin baska dalagee jechaadha isiniin agarsiisa saniifuu na faana tura. Hayyee aappii isaa harkanna yoo jettan pilaastoora keessa seentanii jechaadha asirratti sweet sweet coin jettanii gizee barreessitan jechaadha asirra akka isinii dhufu kana jalqabarra jechaadha. Saniifuu angabbuufadheetiin jira ooppinuma naa fida. Angaruu silkii biraarrattiin fayyadamaa jira silkii biraarrattis isiniin agarsiisa amma akkuma isin itti banattan isinii agarsiisuudhaaf na faana tura. Hayyee aappii eega gabbuufattan booda keessa seentan aappii akkanatti. Hayyee eega akkana keessa seentan booda jechaadha akkaawuntii uummachuu yoo barbaaddan jala kanarra xuyxan yoo akkaawuntii biraatiin banachuu barbaaddan jecha akkaawuntii googila yoo keessaa googilaa yooniif fayyadamuu barbaaddan bikka googil jettu tanarra kilik gootan anamma fakkeenyaaf bikka googil jettu kanarra hayyee eega akkana bantan booda waaniin googila kiyya akkaawuntii tiyya jechaadha iimeelii tiyya ta duraaniitiin hin bane taniin silkii taanirraa qabuun hin bane sanumaan naa fide jechaadha waaniin guyyaa 5 kana. Hayyee eega akkana keessa seenne booda kunoo anamma fakkeenyaaf jechaadha eegaan bane guyyaa 5 akkana guyyaarraa waan guyyaa 5 waan naa kafale doolaara 60 fi saantima 90 naa kafale guyyatti mi hangam akka naa kafale walumaan laalla. Bonosiillee nama sii kanna jechaadha yoo ganama yoonii fi gizee lafaa kaatu dirqama banuu qabda. Aappii kana bantee bonosii ta'e fudhattee yeroo 2 yeroo 3 akkana sii kanna doolaara 2 doolaara 3 akkana sii kanna jechaadha. Bonosii jechaadha guyyaa hundaa'u ganama yeroo dura lafaa kaatu jecha akkasi bantee guyyaa guutuu yoo banaa dhiifte bonosii malee akkam xiqqaate birrii doolaara 10 takka akkana siif kafala. Saniifuu aappii kana gabbuufadhaa itti fayyadamaan isiniin jaa waan bilaashi yeroo 200 ol akkana gizee ta'e yoo barbaaddanni karaa peepaaliitiin baafachuu dandeessan yookaan ammoo asuma keessaa wanti dhaasifumarraa qaba akkatti wayiin bitachuu akkatti dandeessanis asuma keessaa qaba. Saniifuu akkasii itti fayyadamuu dandeessan niin isiniin jaa